ergaa guddaa maqaan Waaqaa qopheessaa ta'u karaa tolcha daandii keessa saba koo duraa dhufuu kaasaa. Haleluuyaa! Yesuus Kiristoos gooftaa. Karaan Waaqni nama Haleluuyaa! Sagalee Waaqaa Yesuus Kiristoos gooftaa. Amma sagalee kun uummata nama barbaanneetu yaadatu. Sagalee kana yoo yaadu karaa tolcha daandii saba koo duraa dhufuu kaasaa. Leekaa jira. Leekaa jira. Haleluuyaa! Zurbaabni yeroo tokko mana Waaqaa ijaaruuf dhagaa kaa'uu jalqabu. Dhagaa irratti kaa'uu jalqabu. Namoonni waan gaarii Waaqni kennee isaan hojjetaa argan sun sagalee kana yoo yaadu karaa tolcha daandii wal qopheessaa saba koo duraa dhufuu kaasaa. Meeqa jira? Meeqa ija obboleessa deemee? Baratu isinii dhufe. Haleluuyaa! Baratu isinii dhufe. Barri alaabaan Kiristoos dhugaan magaalaa kana keessa dhootu dhufe. Haleluuyaa! Zurbaabnitu yeroo tokko mana Waaqaa ijaaruuf dhagaa kaa'uu jalqabu. Dhagaa irratti kaa'uu jalqabu. Namoonni waan gaarii Waaqni itti kennee isaan hojjetaa argan sun waan Waaqni isaan hojjetu sana yeroo argan hin gammadan. Baay'ee gammadan. Baay'ee gammadan. Baay'ee gammadanii keessi isaanii kaka'ee jennaan amma immoo diinni kaka'uu isaanii isa argee maal qabatee afoo isaanii dhufe gaara qabatee afoo isaanii dhufe. Mee gaara jedhaa? Gaara jedhaa? Gaara. Haleluuyaa! Yeroo kana waan baay'ee inni haasa'e keessa deemuu barbaadu. Tarii waan baay'ee keessa deemuu danda'anii Zurbaabeliin akka dhedheen waan mee eenyu jedha mee waan ni jedha? Mee waan ni jedha? Humnaanis miti jabannaanis miti hafuura kiyyaan gaara qundirree ta'aa. Haleluuyaa! Humnaanis miti jabannaanis miti baay'inaanis miti waan dhiyoo dubbate dubbiin isaa dhugamu. Haleluuyaa! Waan dhiyoo dubbate baay'ina namatti amanatee dubbate. Waan dhiyoo dubbate beekumsa namatti amanatee dubbate. Waan dhiyoo dubbate ofiin amanatee dubbate. Maqaan Waaqaa ulfaate haa ta'u. Humnaanis miti jabinnaanis miti hafuura kiyyaan garuu gaarri kun dirree ta'a. Haleluuyaa! Gaarri kun dirree ta'a. Gaarri kun dirree ta'a. Maqaan Waaqaa ulfaate haa ta'u. Hafuurri Waaqayyoo amma gaara godheessite. Amiin jedhame. Ameen. Magaalaan kun seenaan isumaan jijjiirame. Mee anumaan jijjiiramedha? Anumaan jijjiiramedha. Anumaan jijjiiramedha. Isin kakaasuufi miti. Waaqayyootu isin erguuf isin dubbataa jira. Ergaa guddaa qabannee baana mana kana. Haleluuyaa! Ergaa guddaa qabattee baana. Ergaa guddaa qabattee baana. Ergaa guddaa qabattee baana. Ergaa guddaa qabannee baana. Ergaa guddaa kan nu kenne Waaqa guddatu nu waliin ba'a. Haleluuyaa! Maqaan Waaqaa ulfaate haa ta'u. Waan dhiyoo dubbatu dubbiin isaa dhuga. Waan dhiyoo dubbatu ofiin amanatee dubbatu. Waan dhiyoo dubbatu yeroo garagalee rakkina guddaa yoo goonu waan dhikeenya diqqaa ta'a. Haala kamiyyuu diqqaa yoo goote waan dhikee guddaa ta'a. Haleluuyaa! Maqaan Waaqaa ulfaate haa ta'u. Adda tarii yoo akkana jedhu waan baay'ee haasa'uu dandeettan. Inni kun diqqaa. Waan akkana jedhaan wanti ati yaaddu wanti ati karaa gargariitiin jireenya kee qabu. Wanti bara sillaa akkanumaan baha. Akkanumaan ergaa itti waamame kana
teqatti yaaddo jirtu dinqa siin jedha waan maal siin jedha waan mee dinqa jedha haleluuyaa gaaf haala kamiyyuu dinqaa goota waan keessanii mul'ata waan kee akka guddatu barbaadde asirratti maatii kee irratti magaalaa kanarratti haalli nu arginu kun dinqaa waan keenya guddaa maqaan waaqaa kan ulfaate haa ta'u Yesuus Kiristoos gooftaadha Yesuus gooftaadha dhagaa Yesuus gooftaadha dhagaa Yesuus gooftaadha dhagaa Yesuus gooftaadha dhagaa Yesuus gooftaadha haalli dinqaa ergaan keenya itti kan waan nu kenneen ergate guddaa abbaan ergaa guddaa maqaan waaqaa kan ulfaate haa ta'u haalli nu keessa darbinu kan yerooti ulfinni nu itti waamamne kan bara biraati haleluuyaa yeroo garii dubbadha ofii foon kana dhagaye haallaan keessa darbu beeka yeroo jedha ka yeroo dhibeen jiraachuu danda'a waa yerooti rakkinni jiraachuu danda'a waa yerooti namni baay'inni jiraachuu danda'a waa yerooti waan baay'ee kaa waa yeroo ulfinni si kenname ka haleluuyaa bara baraatti ulfinni si kenname ka bara baraatti isa bara baraa kan amma qabannee baana maqaan waaqaa kan ulfaate haa ta'u meen kana haleluuyaa yaa waan ana galanne ulfinni siif haa ta'u maqaan kee haa ulfaatu jidduu kana waan jirtuuf ulfaatu hafuura qulqulluu maqaan kee ol haa jedhu jidduu kanatti argamte waan nu gaggeessaa jirtuuf ulfaatu yaa waan ana yeroo kana mataa kiyya keessa taa'e yaada arraba kiyya irra taa'e dubbadhu sabni kun dubbii kee dhagee bara baraan fayyee haa jiraatu maqaa Yesuusitiin ameen maqaan waaqaa kan ulfaate haa ta'u kadhata kana waliin kadhanna yeroo baay'ee yoo lallabu bakkee dhaqee marattu kadhata kana kadhadha namoota waldaa waliin maqaan Waaqayyo gooftaa maqaan Waaqayyo gooftaa Waaqayyo isa kan Abneezer waldaa kun Abneezerin ilaagaa keessa burqabaatti jedhaa kan waldaa keessa waan hunda dandeettanii maqaa Waaqayyo gooftaan kan inni ka waldaa Abneezer inni kophaa isaa wanta dinqisiisaa hojjetu inni kophaa isaa wanta dinqisiisaa hojjetu haa eebbifamu humna qabeessa ulfinna qabeessa maqaan isaa haa eebbifamu guutummaan iddoo kanaa ulfinna isaatiin haa guutu guutummaan magaalaa kanaa ulfinna isaatiin haa guutu guutummaan biyya lafaa guutuu ulfinna isaatiin haa guutu ameen ameen ammas ameen harkadhaa fudhadha haleluuyaa inni amantiin jiraata inni nu dhiphisu baraa hamma baratti darbatamee jira nu warra bilisa bahe warra hiikame warra bilisa lallabu haleluuyaa warra hidhame hiiku haleluuyaa lammaffaa deebitee akka hin hidhamne akka hin qabamne gooftaan bara hamma bara angoo du'aa humna du'aa angoo hidhaa humna hidhaa bara baraan mataarra ejjatee meetaan goomkee jedhe mee bara baraan mataarra ejjatee meetaan goomkee jedhe itti meetaan goomkee shomasan tsadde hafuurri isaan dubbanne haleluuyaa lammaffaa ammoo akka hin kaane godhe gooftaan akka hin kaane godhe haleluuyaa shaarada baganamaa keebe jedhi beeke gisee tokko waaqa kadhanna ture bakka wantoonni baay'een ulfaatee mata duree kanarra dhiina maqaa Yesuusitiin garagalii amma kadhannaa guyyaa torbaa awwaalne kadhannaa guyyaa torbaa awwaalne yoo awwaalne mata duree isa irratti kadhannaan guyyaa torbaa kan kadhannu garagalii ka jedhu callaa gaafa kana namni waaqaa tokko dhufee jaanaa ida waan namni mul'isee jedhe
Yammoti dafi nu himi maasimu kadhannama guyyaa torbaa kan dhoggere jennaan. Waan wanti nama mul'ise wanti isin guyyaa torbaa mata duree godhattanii irra kadhachuuf awwaalchansuun bee kaartoonii keessi isaa duwwaa. Mee keessi isaa duwwaa. Bubbeen afur tokko yeroo yoo san fuudhee lixaanii nu hojii guddaa qabnaa. Hojii guddaatti ergamnee hojii guddaa itti nu erga abbaan keenya nu ergee nama biraan hafuun waliin baheera. Haadhaan dhuuf nu laalaa jira. Ijji isaa waan nu dubbatu, gurri isaa waan nu dubbatu dhaga'u, ijji isaa yoo muraan irra jira. Tarii isa kanatti yeroo nuuf hin ta'u waan ta'eef haadhiif nu jedhan. Isa kanatti yeroo nu beena. Hallelujaa. Mee yeroo nu beena. Nama galateeffadha. Nama kudha lama argaan jiru. Nama kuma kudha lama yoo jedhe nan diqqaatammaan gahu. Yesuus Kiristoos gooftaa. Hallelujaa. Amantii isiniif haa ta'u. An jireenya keenyatti waggoota dheeraa nama tokkorra lallabaa baadha waldaa keenya. Amma waldaan sun gara nama 300 oliiti. Waggaa dheeraa. Edme makiyya jechuudha argisiitti maala. Edme biyya kana keessa jiraanne keessatti. Waldaan kun amma yeroo darbe gara 600 gaga'uun cheerchi kaashii bitatte. Waaqaaf hin danda'amu? Hin danda'amu. Anamma waa'ee biildingii haasa'uu barbaadee miti. Hojii Waaqayyoo dubbachuu barbaade. Biildingii yoo binne asumatti hafa. Isan hafni irratti ija keenya qaamni akka deemnuuf isan hafa. Hallelujaa. Haalli kamiyyuu ka isan daangessi. Wamaanuu kan madaalan. Isin biratti wanta arginu martinuu diqqanni garuu guddaa. Hallelujaa. Ne diqqa ammaayyuu waan sin dhagamu keessa inni diqqaa himee. Ne diqqa. Medika jedha waan guddisaa ta'uutu jira medika jedha. Medika ani kee guddaa maqaan waaqaa akka ulfaate haa ta'u. Waa'ee ergaa guddaa kana dubbachuun duratti eessaa dhuftanii akka ergaa kana ergamtanii isin dubbachuu barbaada. Yeroo garagarii waan inni ergaa guddaa kanatti yoo nama ergatu ergaa guddaa kana yoo nu ergatu eessaa waamee nu ergate isa kana gabaabsee dubbachuu barbaada. Akkas jedhe gooftaan isa jalqabaa nu affeerri nuuf godhe. Maal jedhee nu affeere? Isin warri ba'aa keessan isinitti ulfaate hundinuu gara kiyya koottaa. Ammaan isiniif kennaa boqonnaa isiniif kenna. Isin warri ba'aa keessan isinitti ulfaate hundinuu gara kiyya koottaa. Ani ammoo boqonnaa isiniif kenna. Ba'aa keessan isinirraa fuudhee ba'aa ulfaataa sana ba'aa salphaa ammoo isiniif kenna. Hallelujaa. Nu kaleessa gara iddoo kanaaf nama maluun ture. Nama maltuun ture. Namoota maluun ture. Nu namoota ba'aan nutti ulfaata ture. Namoota ba'aan nu ulfaatu irraa kaka'e ba'aa keessa ta'e dhiphataa ture. Namoota ba'aan dhiphisaa ture. Gooftaan garuu ba'aa san keessa nu arge. Firri keessa hin argine, hiriyyaan sin argine, jaalalleen keessa hin argine, haatee sin argine, abbee sin argine. Bakka atitti dhiphattee jirtu sanitti, bakka jireenya kee irratti labsiin du'aa labsamee, ba'aan du'a ta'e, labsiin du'aa ta'e jireenya kee dhiphisuu jiru irratti gooftaan achi ilaalee si arge. Hallelujaa. Ijji isaa nama arga. Waan gizee tokkoon bakka hunda arga. Waan duraa wanti dhokatu hin jiru. Namni gizee tokkoon bakka tokkotti arga. Waan yeroo tokkoon bakka hundatti arga.
addunyaa guutuu arge lafarra ka jiru samii keessa ka jiru bishaan keessa ka jiru iddoo garaagaraa hundumaa ka jiru argee achiin booda namootaaf badiin hin ta'u ka jedhu mee hin ta'u jedha hin ta'u haleluuyaa waan inni gaafa seexanni cubbuu isaatiin samii irraa kufunnee teessoo isaarratti ulfaatee kabajjame seexana mataa isaa darbatee buuse haleluuyaa aangoo isaa hundumaa ka fudhatuu qaba irraa fudhatee darbee deem jedheeni garuu waan dhiyeessa ture mee teessoo isaarra turedha hin buune gaafa namni ba'aan itti ulfaatee dhiphatee duuti jireenya isaa irratti humni cubbuu jireenya isaa irratti cubbuun du'a karaa gargariitiin gaafa jireenya isaa irratti kun labsamee murteeffame waan gad ilaalee teessoo isaa irraa arge haleluuyaa waan ni nama arga haleluuyaa waan ni argeeti waan namaatiif ulfinna isaa dhiise waan ilma isaa jaalala guutuu jaalata mee jaalala guutuudha waaqaaf Kiristoos qabeenya guutu waaqaaf Kiristoos jaalala guutu waaqaaf Kiristoos waan hundumaa guutu baay'ee jaalata gaafa namni kufee salphate salphina namaa kanaa namni baduun qabaatu duun qabaatu ilma isaa waan hundumaan isa guutuu ta'e gooftaan eege eenyu ferge nama salphina keessa jiruuf nama tuffatameef nama duuti jireenya isaa irra labsameef gooftaan ilma isaa tokkocha erge maqaan waaqaa ka ulfaate haa ta'u erge inni ammoo gaafa isin waan ba'aan keessan isinitti ulfaate hundinuu gara kiyya koottaa jedhe Isaayyaasiin 1:18 irra yoo dhabdan akkasuma fakkaata tole jettanii yoo abboomamtan eebba lafarraan gawaarraan haleluuyaa achiin dura dhiifama naa godhaa isin warri cubbuun keessan akka dhiigaa isin irra diimate jedhe ni akka dhiigaadha cubbuun keessan akka dhiigaa isin irra diimate mee of ilaalaa nama akkasii ture cubbuun keessan akka dhiigaa namoota irra diimate hin yaadin hin dhiphatin waa'ee cubbuu keetiif barri dhufee jira haleluuyaa akkas jedhe anaan maa jedheen akka cabbii si addeessa akka jibbii iddamtee si addeessa haleluuyaa tole jettee yoo abboomamte garuu eebba kana nyaatta invitation affeerri godhe nu affeere gooftaa haleluuyaa maqaan waaqaa ka ulfaate haa ta'u deebii amma gooftaan namoota akkamii affeere namoota beelaan affeere waan nyaatanii dhugan kan qabne warra beelaan waan nyaatanii dhugan waan bitatanii kan qabne Isaayyaas 55 irratti yoo dubbiftan tokkorana waan nyaatanii dhuganii bulan kan qabne rakkattoota waan si warri dhiphatu hin jirtan waan warri beelofta waan nyaatanii dhugdan kan dhabne koottaa tola ammoo bitadhaa nyaadhaa tola bitadhaa nyaadhaa barri beelaa keessan hingaa barri dhiphinnaa keessan hingaa barri nyaata hawwaa jiraattan barbaadaa jiraattan hawwitanii barbaaddanii barri isin dhabdan barri sun hingaa koottaa maqaan waaqaa ka ulfaate haa ta'u koottaa nyaata bitadhaa tola nyaadhaa jedhee waan nyaata kana bifa baay'ee kaa'uu dandeettan bara san keessa nyaanni foonillee rakkoon hin jiru
nyaanni hafuuraallee hin jiru. Ana mootu hundumaan si ibsa. Cooma nyaattee coomatti gammadda. Waan nyaata hin taane, waan nyaata siif hin taane, waan bu'aa siif hin baane maaf dhiphatta? Kootta. Horiin qabdu bitadhu koottaa nyaadhu. Maqaan Waaqaa ulfaataa haa ta'u. Ameen. Kabraa amma gooftaan namoota akkamii waame? Warra dheebotaan waame. Warra dheebotan. Hallelujah. Warra dheebotaan waame. Warri dheebotan bakkee kanatti kana dubbata. Sabni Israa'el waan dhugan dhabanii jedha. Kama foonii iyyuu waan dhugan dhabanii dheebochuurraan kaka'e laagaan isaanii keessa gogee jedha. Gogee jedha. Tokko isa waan dhugan dhabanii fooniin laagaan isaanii gogee waame gooftaan. Deebi'ee ammoo isa hafuuraan gogee waame. Kas jedha Daawit 42 akkuma baroofni burqaa bishaanii yaadde lubbuun tiyya si dheebotte. Mees dheebotteettedha. Lubbuun tiyya si dheebottee jirti. Haala galfii barbaaddi, dheebuu bahuu barbaaddi jedhaa gara gooftaa yeroo inni iyyuu arginu warra dheebote waame. Isaa warra waame kana ammootu gooftaan dheebuu baasa. Hallelujah. Bishaan jireenya. Bishaan adda dhuganii boru dheebotan odoo hin taane. Burqaa yeroo hundumaa keessaa burquun anaafis dhoobasa. Hallelujah. Adda dhuftee boru dheebottaa kaati boonti. Kaati itti dhiphatu garuu koota. Anumaan boon bishaan ijjeen dhugda. Deemtee lammaffaan dheebotti. Min dheebotti jedhaan. Lammaffaan dheebotti. Isaan kana waame maqaan Waaqaa ulfaataa haa ta'u. Warra waan ammootu gooftaan maal jedhanii na duukaa bu'aa jedhe. Mee na duukaa bu'aa jedhaa. Hallelujah. Amma kun affeerrii ture kun ammoo abboomi. Abboomi beektan abboomi si galaa? Hin galaan si. Duraan maal turte affeerrii koota waan gaarii akkas jedha Daawit. Ganama gaarummaan kee galgala amanamummaan kee jedha. Hallelujah. Amanamummaan kee ganama gooftaan waan gaarii kana si godha kana si godha dhawa. Jireenya keessa darbitu keessa yeroo dukkanaan jira garuu waan dubbateef gooftaan amanama. Galgala garuu jedha Daawit. Argee jireenya isaa hubatee itti jiraate waan isa itti jiraachisiis hafuura qulqulluu keessa isaa keessaa dubbata. Hallelujah. Jireenya kiyyeen jedha Daawit yoo rakkina dhiphina waan baay'ee keessa darbee maaf akka garas deemaa hin beeku. Akkuma killiifni mootii isaa irratti tuulamu jedha. Killiisa namni argitee kan jira. Killiifni hagana jille mootii isaa irratti tuulamee gisee fayyoo ila warra ulfaatee garagara akka inni itti bakka nama argiteedha. Rakkinni kiyya akkas nama tuulameedha Daawit. Hallelujah. Daawit isatti waan achi keessaa baasee argee ganama gooftaa gaarummaan kee yeroo haalli akkana ulfaatu ammoo maaliin kee ni amanamummaan kee jedhama. Amanamummaan kee maqaan Waaqaa ka ulfaataa inni kun ammootu maal jedhe na duukaa bu'aa warra Waaqaa. Na duukaa bu'aa ana fakkaadha. Hallelujah. Ani gara laafinsa ani gara raari. Hallelujah. Inni waan hundumaa haala hundumaa keessatti namaaf obsa nama danda'a nama baata. Ana fakkaadha. Mee nu Waaqa fakkaachuu dandeenya bakkee sana dhufne mee nu faatu na duukaa bu'aa ana fakkaadha. Hallelujah. Yesus Kristos gooftaa. Malee kan na fakkaadhu jennu waan isiin na fakkaadhu sun jedhu. Hallelujah.
ganama ka fakkaatu maleekaa ta'an si. Hallelujah. Maleekaan si hojjechuu dhufte. Sarvantii kee si tajaajilti maleekonni. Si tajaajila nu tajaajila. Maqaan Waaqaa ulfaadha haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Ana fakkaadha. Ana fakkaadha. Anu garraa. Anu gara laafis. Anu noobsa. Hallelujah. Inni nama baay'ata. Yaa Waaqana maqaan kee haa ulfaadha. Bakkee sadii kutee nama gooftaa. Hallelujah. Mana gooftaa. Gooftaan bakka sanii si fuudhee si ettoo teessuma isaa si godhate. Adreesii kee eessa? Eessa adreesiin kee? Ati gooftaa keessatti gooftaan si keessa jira. Eessa achi si fuudhee akkasi godhe gooftaa. Nama tajaajilu. Hallelujah. Namni Muslima maatii Muslimaa irratti kan argaman. Namatti gangalata waaqeffachuu qaban akka baasan. Waaqeffannee yerootti guddaa. Hallelujah. Nu keessaa gubata bakka dhufnee beekne. Ulfaatiin waaqni dingata mana argatu mana qaraatii nu jiru. Qaraatu. Iddoo baay'ee beeka. Jireenya keessaa baay'ee beeka. San callaa miidhachuun seenaa guddaa qaba. Seenaa kiyya ka jijjiira Yesuus. Hallelujah. Nu hongeelli nu fidalaa miti jireenya. Hallelujah. Nuuf hongeelli aadaa miti. Hallelujah. Jireenya bara baraati. Hallelujah. Achi dhufnee keessas. Akka keessaan baane immoo bakkee dhufne beeku. Hallelujah. Yeroo garigarii ibidda keessallee dhuguma darbinu ibiddi alaa keessaa dhufne sun sawwaan caaluuf ibidda oo'ifanna. Hallelujah. Ibidda oo'ee miti. Maqaa Waaqaa ulfaataa ta'e. Sallaallee achi booda maal argina achi? Haalli kun kan yeroo ulfinnaan itti waamame immoo ka bara baraa. Mee jechisaa qabadhaa gala. Haalli an keessa darbu kan yeroo dhibee ta'uu danda'a. Rakkina ta'uu danda'a. Bakka haaluma ta'e yoo harki si waliin fidi bakkee jiru ati kan yeroo jedhin hallelujah. Ulfinnaan itti waamamte ka bara baraa. Maqaan Waaqaa ka ulfaate haa ta'u. Gooftaan achi nu waamee na duukaa na fakkaata. Kanaan booda gooftaan maal nu godhe nu ergate jedhama. Ergaa guddaa gabaabsee barate. Maqaan Waaqaa ulfaate haa ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqni jidduu keenya jira. Isaan meeqa ta'eera garuu isaan meeqa pastor? 8 qubatu qabaata? 8 haga 8 yaa waaqeffannee deemnaa. Maqaan Waaqaa ka ulfaate haa ta'u. Ganama kana obboroo ka'eeti waa'ee sagalee isin maqaa sana himaa. Mata duree konfiraansii keessanii sana yaadata. Amma isa kana yoo yaadu baay'ee na tuqe sagaleen kun. Amma waan daandii wal qixxeessa. Kaa saba kiyya duraa gufuu buqqisa eenyuun jedhu meenaan jedhu jedha. Hojii guddaatu sin afoo jedhu. Sagalee kana Waaqatu sin erga. Sagalee kana Waaqatu sin erga. Karaan Waaqni ittiin dubbatu keessa Waaqni sagalee isaatiin nama dubbata. Ergaa biraa namni qoruu danda'a. Ofirraa dubbate, haala laalee dubbate, meeqa ta'uuf kaanii ilaala. Baay'ee kaa'uu dandeenya ergaa garaagaraa. Sagalee Waaqaa wamaanuu qoramu. Hallelujah. Waaqa wamaanuu qoramne sagalee wamaanuu qoramne kanatu isinin dubbata. Akkana isinin jedhu waldaa Beetezeritti. Karaa tolchaa. Daandii wal qixxeessaa. Saba
yeroo fura kanaa keessatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti wanti buqqa'uu qabaataman keessaa haa akka nun kaane ka gadi nu qabu akka waldaan kun kaane waldaa kana ka gadi qabu karaa gargariitiin bara lakkoofsiisuu ka barbaadu uduu waan ni dubbatu haleluuya dubbii garagaraa waldaa kanatti ergaa waldaa kana dhiphisuu ka barbaadu dhaloota kana dhiphisuu ka barbaadu kana dhiphistu kamaatii kiyya dhiphistu raba ganamaa kirebe jenimee kilebe gadaboos kaisi dhiphistu kamaatii si dhiphistu kaisa dhiphistu kamaatii isaa dhiphistu raba gaasaan tura nama kirebe jenimee kilebe gadaboos amma ka buqqee haa ta'u maqaa Kiristoositiin haa buqqa'u maqaa Kiristoositiin haa buqqa'u maqaa Kiristoositiin haa buqqa'u ila waan isin ergachuuf amma isin yeroon kun adda guyyaan kun guyyaa ergaan guddaa isin kenna ergaan guddaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin amma ka buqqa'e haa ta'u maqaa Yesuusitiin amma ka buqqa'e haa ta'u maqaa Yesuusitiin ka buqqa'e haa ta'u makrebe meklebe gelabos robagana makrebe meklebe gelabos makrebe humni kamiyyu maqaa gooftaa Yesuusitiin ka buqqa'atan ta'a Kufuun kamiyyu ka buqqa'atan ta'a dhaabbi Kiristoosin dhaabni hin buqqa'a dhaabbi ati Kiristoos maatii kana keessatti dhaabni buqqa'e dhaabbi ati obboleettii kana keessatti dhaabni buqqa'e dhaabbi ati obboleessi kana keessatti dhaabni buqqa'e buqqaa shaakara nama kirebe jenimee kilebe gadabu ruupaga nama kirebe jena maqaa Yesuusitiin buqqa'e olkaana yeroo tokko waan adda isin ergachuuf isin keessa waan cabsuu maqaa Yesuusitiin amma kun ka cabe haa ta'u akkas jedhe waa'ee Tsiyooniif hundaa'ee jaalala Tsiyooniif qaburraan kaka'e hinaaffaa Tsiyooniif qaburraan kaka'e waa'ee Tsiyooniif hin aare waanni aaree nama bira hin darbu namni aaree waan nama mul'isa aaree nama bira darbu aaree namatti abdii kutata aaree maqaa salphinaa baay'ee namarra kaaya waanni garuu nama bira hin darbu haleluuya makrebe jenimee kilebe gadaboos robagana makrebe jenimee kilebe gadaboos kas jedhe waan Tsiyooniin jaalatu mee waan na jaalatu hinaaffaa isiif qaburraan kaka'e isitti aare Tsiyoonitti aare gara Tsiyoonii deebi'eera Tsiyooniin keessa jiraatu filatee jira Tsiyoonitti deebi'ee Tsiyooniin keessa jiraateera guyyaa sanii jalqabee seenaan magaalaa sanii jijjiirameera maqaan magaalaa sanii ammootuu magaalaa Waaqayyo gooftaa jiraataa jedhamtee beekamteera Adda waan maqaa keessan jijjiiruu barbaada isin ergamoota Kiristoosiiti ambaasaaddaroota Kiristoosiiti isin urgaa jireenyaa haleluuyaa shappa kana makrebe jenimee kilebe gadaboos
Diinni ilaa akkas jira yookaan jireenya isin ambaasaaddaroota Kiristoos ambaasaaddarii tokko biyya guutuu bakka bu'ee jiraata bakka tokko isin Kiristoosin bakka buutanii iddoo kana jiru. Kiristoos waa'ee isaatiif waa'ee isin kennaaf waa'ee saba isaatiif hinaafee inni naman bira hin darbu gara namaa gara saba isaatii gara Tsiyoonii deebi'ee Yerusaalemiin keessa jiraata. Guyyaa sadi jalqabee seenaan magaalaa sanii jijjiirame. Magaalaan sun magaalaa Waaqayyo Gooftaa jiraataa jedhamtee beekamu. Magaalaa manguddoon keessatti argaman. Magaalaa daa'imman keessatti argaman. Barri isaanii dheeratuu irraan kaka'e. Urmiin isaanii dheeratuu irraan kaka'e. Ila uleen turataa magaalaa namoonni keessa urmiin isaanii dheeraa jiraatu. Cangafni hin jiru, karaan tafuun hin jiru. Urmii gabaabatti du'uun hin jiru. Hallelujah. Waaqayyo gara magaalaa sanii dhaqnaan seenaan hin jijjiirame. Bara ijoollummaa keetii, bara dargaggummaa keetii, jireenya kee kan dhiphisaatu, si faana akka deemu ka si biraa darbe, adda Yesuus Kiristoos si keessaa buqqisuuf dhufee jira. Yesuus buqqisuuf dhufee jira. Hin salphattu illee hin salphattu hin sodaatu. Raba ganamaa kana jedhamee raba ganamu hin salphattu hin sodaatu. Hin salphattu illee inni cabsee karaa godhu Yesuus. Hallelujah. Diina kee miila kee jala dhidhiita. Hallelujah. Maqaa Yesuusitiin gufuu kun haa buqqa'u. Maqaa Kiristoositiin haa buqqa'u. Nikota hin kadhannaa. Raba ganamaa kana jedhamee raba ganamu. Raba jedhamee raba ganamu. Milagaa keessan ol fudhadhaa. Ambarra kamiyyuu addan cicha. Hiikamtanii bilisa baatanii wanti kamiyyuu uduu isin hin qabne ergaa Waaqayyo isin waamee isin kenne qabatanii. Hallelujah. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Hallelujah. Namoota 12 kan amma yoo laakka'u hafuurri qulqulluun fakkeenya namoota 12 Gooftaan ergate nan mul'isa. Hallelujah. Mee wallaakaa nama 12 as keessa jira. Hin yaadadha. Kaa saba kiyya duraa gufuu buqqisaa. Hallelujah. Maqaa Kiristoositiin waraannameera. Maqaa Kiristoositiin waraannameera. Maqaa Kiristoositiin waraannameera. Gufuun buqqee maqaa Gooftaa Yesuus. Buqqee maqaa Gooftaa Yesuus. Buqqee maqaa Gooftaa Yesuus. Tomorrow